mallattoo jabaa sihrii mana kee keessatti awwaalamuu beeytuun tokkoffaa abjuudhaan qabrii arguu, nama du'e arguu, saree dachii keessaa baatu arguu, mana san keessatti raammoon baay'atu, duniyaa keessatti dhiphannaa arguu, irraanfii sitti gadhiisuu, waa irra gadi dhaabbachuu diduu, qoma kana si dhiphisuu, mataan hedduu si dhukkubuu, ceekuun kun sitti ulfaatu akka gaaraatitti. Furmaanni isaa bishaan baaldii tokko fudhatta. Suuraa Hashrii ayata dhumaasan sadan ka walitti aantu ka fotoo irra gartan kana marraa sadi qara'u, ayatal kursiyii marraa sadi qara'u. Suuraa Yusufii keessaallee fallaahu khayrun haafidhaa wa huwa arhamur raahimiin tajettu kana marraa sadi qara'u. Suuraa zalzalaa marraa torba qara'u. Bishaan kanatti tuftee hundee manaatitti guyyaa torbaaf yookaan guyyaa 10f faffacaasuu. Itti aansee ammoo du'aayii sihrii balleessitu ta akkaan jabduu dhageeffachuu yookaan jedhuu. Namni sihriin itti jirtu sun yookaan irraa dubbata yookaan isa cinqa yookaan gubaa qaamaa itti gadhiisa. jijjiirama ajaa'ibaa irratti argitan tana kun. اللهم ما صنعه الصانعون من الأسحار وما أقدوه بالليل والنهار فأنت القادر على إبطاله وإفشاله يا جبار. وقد ناقدوها فعقدهم الله بها ودفن دفنوه فدفنهم الله معه وكتابة كتبوها فكتب الله بها عليهم هلاكا وكتب السحرة كتابا وكتب الله كتابا ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رددت سحر الساحر إليه وجعلته بين عينيه وفي لسانه وشفتيه وقلبه ورئتيه ورأسه وعقله ودمه وعصبه وعظامه وكليتيه وملأته به من رأسه إلى مقدميه كلما انتهى منه عاد إليه حتى يذوق وبال ما قدمت يداه وما ربك بظلام للعبيد. جمع السحرة كيدهم وأرادوا بنا مكرا وليلحقوا بنا أذى فردنا بالله وحاربناهم بآيات الله فغلبناهم بالله وهزمناهم بآيات الله.